Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaal kiyya jalatti argamtan akkuma asirratti argitan kana viidiyoon kun viidiyoo abbaan intala ofii yookaan ilmoo obboleettii isaa irratti safuu hin taane safuu aadaa kamuu keessa hin jirre irratti hojjete. Yaa obboleeyyan kiyya rabbummaan nama haa eegu. Obboleewwan keenya ilmaan keenya hanga dandeenyu eeggachuu qabna. Rabbiin waan taane nurra haa qabu. Safuu nama kamiin birattuu aadaa kamiin keessattuu safuu hin taane dalagaa jira. Namni yeroo ammaa kana aadaa oollee buluu waan hin taane dhagaa jirra. Rabbummaan nurra haa qabu, nurra haa laaffisu. Of eeggannoo fi gorsa irraa fudhachuu nu barbaachisa. Hordoftoota kiyya wallaahi rabbummaan nu haa tiisu fi qudura isaatiin keessumattuu guyyaa guyyaatti wanta dubbachuufillee namatti hin tolle, wanta safuu, wanta akkaan nama gaddisiisu eessumni hin barsiisa jedhee haadhi isii biraa fuudhee of bira kaa'ee waan hin taane irratti dalagaa. Eessumni kiyya na yaadaa na barsiisa, waan gaarii na yaadattee odoo ishii yaaddu wanta hin taane irra raawwate. Kuni gorsa cimaa irraa fudhachuu fi of eeggannoo cimaa nama barbaachisa. Keessumaa yeroo ammaa kana waan akkaan nama gaddisiisu, waan akkaan dubbachuun nama qaanessu, nama saalfachiisu dalagaa jira ilmi namaa. Hordoftoota kiyya Oromooti qaalii jajjabaadhaa. Ashama harka fuune isiniin jedhaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.